ማለዳ 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 ተኝቼ ተኝቼ ስነጋ የትናንቱ ነገር አበቃ 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 አዲስ ነው ምሕረቱ ማለዳ harka fuunee hordoftoonni gurreetu jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe godha namoonni kamiyyuu like godha isin jaaladha egaa har'a waa'ee rifeensa keenyaa fi qabadheen dhiyaate jechuudha akkuma beekamu kana dura rifeensa koo wantoota kana fayyadamaan ture faayidaa guddaa qaba isinis fayyadamaa egaa ani kana dura dubbadheera wiigirra mataa kan keenya sirreeffachuun wayya jedheen jira waan ta'eef akkuma beekamu har'a wanta ani qabadhee dhiyaadhe urgoo fi killee fi avokaadoodha jechuudha har'a akka carraa ta'e muuziin keessan jiru jechuudha inni dura hojjechaan ture muuzii qaba kun muuziin qabu jechuudha akkasumas immoo qibaatii fasaashii daabar amilaa qabadheen dhiyaadhe jechuudha itti makee dibachuu jechuudha egaa faayidaan isaa maayinni jettanii warroonni gaaffii isinitti uumee jiraate faayidaan isaa mataa jabaatu hin laaffisa akkasumas immoo rifeensa kan godda'ame kan tuskiidhaan godda'ame hin sirreessaa jechuudha mataa rifeensa farmii dibatamee farmiin balleessa waan akkana hundumayyuu hin sirreessaa namoonni barbaadan itti fayyadamaa ani itti fayyadamee argeera egaa kana hundumayyuu iddoo tokkotti naqxaniini nan daaka akkuma beekamu jechuudha daakeetaniini nan dibadhaa sa'aatii 2 yookiin sa'aatii 3 ofirra kaa'een nan dhiqadhaa jechuudha dhiqadheen jiidhaama isaatti immoo qibaatii fasaashii buqqee mataa kootti dibaa ciqaammoo jechuudha oqqeemmoo jechuudha qibaatii isa dhoqqee isammoo rifeensa caafiisa jechuudha caafiisa tan dibaa jechuudha na kana fakkaata ana akkasiin fayyadamaa rifeensa koo kana dura isiniin maxxansa namoonni barbaadan jechuudha rifeensi koo kana dura akkas miti jijjiiramarraa arginaanidha jechuudha isinis itti fayyadama torbeetti takka fayyadama warri isin mijatu immoo torbeetti 2 fayyadama rakkoo hin qabu jechuudha akkuma beekamu kana durallee agarsiisan jira waan ta'eef akka kanatti gargar baqaqseetaniin intiniisaadha jechuudha kana fayyadamu akkuma beektanii እና isinis akkasitti itti fayyadamaa faayidaa guddaa qaba isiniin jechuun barbaada faayidaa irraa argattu dhugaa rabbi irraa argattu waan ta'eef miidhamtanii hamma wiigii binnu kana fayyadamu nu wayyaa jechuudha akanan dibadhu jechuudha kuma argaartan kun waan baay'ee namatti tolu atu argitanii No. Kasti dibee caafiisaas nan dibaa jechuudha caafiisaa sirriitti dibuun qaba sababni isaa jabaata waan ta'eef kan koo jechuudha rifeensi koo
akkuma argaa jirtan kastiin diddiibaa jechuudha. Baay'ee rifeensi koo walitti xamarmarama akka bofaa jechuudha. Garuu gaafa tokko famu umaan jedhuun itti ni ija jechuudha. Afrikaadha miti mata Afrikaa waan ta'eef natti fakkaate egaa. Innaa kana fakkaatu hundumti keessanuu fayyadamaa dhugaa waaqa. Rifeensa koo duraanis ni himatta.